kenne beekan biyyi isaan jiran warri singatan biyya qaaxar jaamtu keessa jiran aboo abbaan na hidhe naa hidhu an abbaan na geesse naa ajjeesu sagalee miskina kanaan hin ta'a rakkoota kan qabu adeero ka biyyarraa wal buudhee biyyarraa wal fidaa jiru nama keenya keessattuu ijoolleen argine caalaan arsii hararge dhugaa jiru shawaan muraasa wallaggaan muraasa as keessa booranni muraasa warri waa sodaataru jiran nama warra garaa lamaan jiru. Kala mee ummata hundi keessan koppilingi sheerii godhaa fi mana kana taataabii godhaa anaa fi miti ummata kanaaf sagaleen isaan kanaa haa dhagahamu. Garuu rakkina keenya kaameraa jala kaameraa. Mee ummata goona sagalee ta'e na bira dhaabbatee taataabii goone koppilingi goone kana dhattee sagalee ummata kanaa ta'e lubbuu xiqqeetta badhaa. Jiraanne bannee dubbachuu baanne rakkina akkatti jiru nuuf beekaa. Daabboo laalee bara fataa zanaa geenye jira dabara rakkoo irraan qabu. Faayidaa tokko qabu. Egalee. Akka nama nyaatee dhugee. Garuu isin na gargaartanii amma na hojii dhaabbatanii amma sagalee isin wallahi rakkoo biyya tana keessaa torbaan takka sagalee ta'ee ni fura wallahi rabbi sirra torbaan tokko rakkoo biyya kana keessaa namni furuu danda'u mubaarak musammaatti miti namaas keessi malee sagaleen dhageettii qabdulleen ta duubaayii miti taasiiti malee garuu isin na hojii jirtanii Messi hojii irra hojjetan takka takka na barreessa dhugaa rabbi sanii tosoon sobu yoo ati hidhamte si hojii jirra yoo ati biyya galte si hojii jirra yoo ati tumamte si hojii irra hojjetan takka takka na barreessa ani jirtan hin jirtan yoo nanarra hidhame isin nakkofla jechuudha osoo biyya galee isin nakkofla ammoo in fact yaa ki maaliif ol sobna sagaleen taatu sunaata ati dallaalaa miti adeero an gaalaan dalagadha si garsiisu bakka nan dalagu koo isin garsiisu wallahi gaalaan dalaga ilmoo namaa takka biyya dhaabidee miti tak asmaa ilaa koo suuraan sirraa kaasa bakka nan dalagu si garsiisa dhaalan Dalam dua hari. Lalu ni kata mila dalagat je lah. Ani galan dalagat. Ani dalalan dalag. Ani bicara nama pitu. Sekarang masih kalau amma akas. Garu sagale miskina kana hinta hayona sagale miskina kana the sinau jir temo nau jinjir tam. Amma gafin ki. Ah. Siwa jir rawat kita kata kana berisa. Kosong somnet. Nah itu dan lalu bicara kana kaisan. Biar naga kita dah wallahi bukan saja. Ana tidak garu anu mata kana putih alsisi gilin inta. Riyahi ya bar obresi ya bar khat biar rafi de dalaga male ji ame kamana rafiq amni itta awe Saudi ilan jiru barbo. Kadar biya gutto ya san kadar biya tujari kan san kesa miskin kana tagira. It is why. Sana ni mere bizarro. Okay, tapi sheri goda ye kala kadisa kala toma. Share goda ko feeling goda ai share goda ko feeling goda kanta ka bolle tanatti en hisab pide dom dufal sajiran maltahan marke sajiran takka takka dina media abban yo dolle qurban ta gene sagale sari da gamte dalaga se rubata am hisab pide diga wata rubata an giran kam ai kar agency waraqat gali mara dalaga dabi ko yaman la ko mata nam pide me kam digi yaman la ko yo miskina kana ume bu abu sanande Malah gua isin gara-gara, akar isin gara-gara aja. Share ko peling gunti ke senamni dibijang kun nama kuma takatya, nama kuma lama pida. Abban pedan to kuat ko. Basi atau, gersi atau, community atau, rahawasum atau, emasi atau, abba berbadi atau, pida ada sini. Tagale miskina kana hanaga, miskinu kun dalaga harga, miskinu kun mana harga, miskinu kun bangko harga. Amni miskina kana biar rapi dia, miskina kana bakkan dia juga hafud. Aku biar dia haban. Abban pedan dia kana to katari. So agar nama Arab surah kena tu. Dulu ni Arabi faham betul. Tak kata kabar repot dah oleh disekat. Arabi dan Inggeris dan apa Romotin, apa nama Aratin. Segala ni dah bersina. Record ini guna media kan andi bat abatan. Rakon umat kan aku hormatan ke guna. Ini debat. Ambor biar kalau tenda baru dia mundur dari akhirat. Garu miskin orang aku kasih apa. Nama fa, amma nama asjiru kana kofan ugal mesa. Hah? Nyata argane wah san janda gefanna hunti ke sanu kota ka sheri goda community program ya gasar game de makana ko fajada jaman nama ka mlingi garin arras ko burwata na mumaya woni him na ko to ko san jada dage fada isini timan to ko san lamma fa asuma kesa yo ka fili ke siyam ko to dalaga ka sheri goda hunti ke san pakata ka please ko please si ka be jira o sinje Dave dage fada sitima Dave yo sintane ai te lalte wonni sino sintane asuma Dave nukabe no asama nama bira bakabira mbeydu sifure kafilike bakantana sigese yo sintane Dave asit wan namni si argate kubzi argate wajina yole kano jinya tinigale
namni haga nu qarqaare nuti haga namni waan nu laafe isiniif hin itti aansuudhani wanni imbaasii kalee qaxaroo imbaasii har'a hin qabne jennee mi qaxaroo har'a imbaasii hin qabne jennee mi eewa imbaasii jirellee baga salphannee turre nama kalee dila san hunda Video haaraa namni haaraa itti dabalamellee haaraa ganama kana nama kudhan jettanii nama kudhan itti dabalamellee namni jiru hagan nuka barbaadu furmaata jira furmaata barbaadu furmaanni maali kafiilli kee dhufee namni kee dhufee yoo si fuudhee siin deeme bootaa sii kenne siree bareedarra yoo si raffise mukayyifa Mana sih terlihat dalaga yang sih kan nih. dalagaa sii kenne kama poolisaa baanee lafaan lafna malee nuti faayidaa fi miti dalagaa dhiifne ambirii dhibbaa irra hoo Hadi repost godhi. Live repost godha. faayidaa Bara hundi keessanuu. Sinigale wanni isin qarqaaru wanni isin bira dhaabbannu dhiigaaf nu dhaabsee oromummaa Obboleessa keetii beekuu laallee kun. malee mallaqa keessanii nyaannee yookaan nu isin fidnee namni akka gandatti akka Teeriin keessan jiru kunis nama dhibba torbaa shanii keessan jiru wallah. nama Hin tokko jiru. nama tokko jechuudha garuu oromummaatu akkana nu dhaabee isin bira nu dhaabsisa sodaata akka malee isin bira dhaabataa jiru nuu mataa keenya waasnaa qabu akkuma ta'e taanillee ID qabu namni ID qabu das keessa hin jirtaami ID qabu daamaati bakka anillee akkuma kan kee biyya kana dhufu inde anallee kana sabu danda'a kala soora kana sele biyya wanni dhufu biraa jira oromiyaa deemnaan jannata kam keessa si baasaa sodaata yoo furmaata si kenne hin galta gara biyya wanni sodaachi tokko hin jiru fakkeenyaaf nama amma waan kana hundaa keessa yoo geeffattanii jiraatan waan ofii kiyyaa isin Guys, galatooma hundi keessan sheerii koppiliin kun nama kuma lama fida nama kuma sadi fida. Jabaadha. Ijoollee tan hunda shirraa baatee as bidee takka takka dubbifnee rakkoo isaanii hubanni wajjaa soina. Jabaadha. yaanni kiyya naaf horomee dallaalli keenyaa Umar Wajjii kan jedhamu miidiyaa irratti illee kalee galgala ol baasneera dura nu gateera. Haa ta'uuti kalee galgala karaa qajeelloon karaa nama guddaatiin dhufee waan nama keenya nama nu godhee nama noormaaliin dallaala osoo hin taane nu galuu barbaannu as keessa dalagachuun barbaadu akkami an baqqaa hin fedhu dalagaa feetaa hin fedhu maal barbaadu eeshi fedhakeesii guunna miidiyaa irra ol baase maali wanni biraa waan barbaadu fedha kiyyaa taatu amma na hima kana jedhamee geeffadheera walirraa xumuranneera sababa maali sababa miidiyaan kolbee dura mukayyifa keessan nagatee waa hundaayyuu balleesse wanni kun dhufee naan furmaan ni argama ammas taanaan qabiilli kan kee dhufee bifa sobaa osoo hin taane yoo shukuugatti asii maxxaaf uummata oromoo olii dallaalli waan akkasiin godhu birrii tan ta'e aayyoo ta'e boochiftee fiddee jirtu bilaash Jabaadha gara bisu dadha. kanaafi waan jiru waan imbaasiin jedhee imbaasii hojii isa baasee waan imbaasiin isaan jedhee waan jedhamee Haataabi godhan jirta. gaafii sinirraa fuula rakkoo qabu. Okay. Garasiyaa martu. Inni koraa buliifiidha rakkoo qabu. Yookaan immoo deema warri asitti maqaan barbaanna salaamu alaikum jedhan. Koppiliin hundi keessanuu bakka takka harkan. Oromoo baangaalee akkana ta'uu dama. Nama dhibba sagal. Dhibba tokko baasee nama kuma tokko gurguraaf. Ayyee Nama kuma tokko gurguraaf. Nama dhibba tokko baasee. Jabaadha koppiliin nama kuma lama duuba dhiyeessan amma. Nama dhibba sagalii diidama seetan nama saddeettama baasee nama jabaadha. warra akkasiisan nyaataa yoo barbaade akka barbaade deemee haa Ijoolleen qaadar qofti yoo sheeru gootan barra qofa isaanii baatanii ilmaan haadha roo. Waan namni isin jedhu dhageessan malee. Kunola kuma kutan namni kuma jechuun waa xiqqoo bara kuma kutan laa kunola. Nama kuma takka bitaa nama duru. Yoo si bakka takka sheeru gootan nama kuma takka amma walla kunola kuma takka. yaada sabaa sabee Namni kuma takka illee obboleessa qabdu haadha qabdu abbaa qabdu as galaan deemanii gaqa bitaa koppiliin sheeru godhe. Dillee kana rakkachaa jiru kun obboleessa gadi obboleetti ta'eeti. Mootummaan qabeeniini karaa seera alaatiin biyya namaan ta'e ibichaa fi dachee fi buna gurgurateetti. Bara bisammaa badeessa. Warra nama fidee bakkol. Shiftaa fi gadi warra bisammaa. nuti haga uummanni Sigale. Iyyaa fi jawlaan warra kunis. Dillu hundi bicha gurguree dachii gurguree maallaqa isaa baasee karaa seeratti biyya namaa deemee waggaa 5 ji'a 6 osoo mana rakkoo rakkachaa jira qaadar keessatti. karaa kajaaba mana arabaa jiru Dhageeffadhaa. karaa jiru
Koppiliin share hundi keessan Mubaarak isin galcha booda qoya. Ijoollee tan hunda takka takka interview godha. Waan isaan nyaata dhaggeeffannee beeku takka gaas. Hojii dhaggeeffadha. Hubeeteen jiru. Kana waan ta'eef nuti illee waan isin dura dhaabbannee akkana lafaan dhabnuuf nu kafalamee yookaan argannee ture. Mubaarak niin galchaa qoya. Hostii keessaa buusee jira kana gasti irratti jarree buna waliin asuma keenya. Amma garuu share godha hundi keessan. Akkuma nama kuma takka fiddan nama kuma lama fiddan mallee. Galatooma. Ani yoo isin akkana namatti dhaabbattan wallaahi billaahi sagalee miskiina fedhanii. Yoo biyya galillee qabdii qabu yoo qaban illee sodaarraa qabu. Miskiinni kun sababa keessatti sagalee argatee ani yoo ni dhabu yoo biyya galee aduun qabu. Fakkoorraan qabu. Yoo isin namatti hiraattan garuu san hundaniin godha. Yoo isin namatti hiraattan maaliif qofatti Akkana namni jigun jiru. Beela namni jigun jiru. Ismaarri annama kamiif biyya beela. Bee kota ini tak perlu kita nanu jalan. Mana? Karena media rabo wa muda dia namni Amir memiakat Waan akkuma takka kutan nama kuma lama fiddan mallee koppiliin hin dhaabina addaan hin dhaabina. Maamtaa keessa hin dhaabina. Mubaarak niin galchaa bargastii keessatti hoosii keessa jira asirraa hoosii baasee jiru Mubaarak galchee ijoollee sana sadarkaa kan finna boodarra hangas shar godha jechuun Mubaarak asii jira waan ta'eef. Isa warri gattan qaadar keessa warra dibicha gurguree dachii gurguree jimaa gurguree karaa seeraatiin hiqaamaa fi hiqaamaa baafatee biqaa hundi isaanii. Mubaarak asii argita. Koo jaraniin deebisa isin jechaan jara san baase amma jara isaan akka isin dhufan godhee Mubaarak asii jiraati. Mubaarak kuna Mubaarak ni jira isin galee ijoolleen qaadar keessa jirtanii deemaa fi hemasa fedhe haa ta'u nama fedhe haa ta'u bakka gartan hundatti deemaa sagalee walii ta'a. Ifiifis sagalee walii ta'a nama gurguddaa miidiyaa kanarra jiru hunda isaa keessaan dubbisaa quba gurra kaayaddaa iyyaa lallaba dhugaa rabbii isin iyyaa laali mee rabbi sodaadhuuti dilli akka ta'e agartu kun sii galamoo siin galu dilli ati agartu kuni Saudii keessan jiru Liibiyaa keessan jiru jaartii namaa nanne maallaqa namaa nanne seeraan ala biyyaan baane hundi isaa seeraan biyyaa ba'e. Kaan dachii gurguree kaan jimaa gurguree kaan buna gurguree kaan dibicha gurguree 4,400 5,500 Itoophiyaa baasee dhufe biyya kana. Baasaa boora qaba tikeeta qaba iqaamaa qaba. Mee obboleessi kan kee ilmi dardaraa ilmi dhiiraa ni hin dalagadha jee haadha isaa boochisee kaan liqii fuudhee biyyaa bahee sanuu biyya seera qabdu jaanii seeraan dhufe jaanii ji'a 5 ji'a 6 ji'a 7 manara. Mee golleen qaadar keessa jirtan takka takka barreessa isinin galcha. Warri Arabii dandeessan warri Ingiliffaa dandeessan afaan fedhan kota dubbadda. Takka takka barreessa. Golleen biyya kana keessa jirtan. Irra guddaan keessa nammoo biyya kana keessaatiin hin beeka waan ta'eef. Isin galmoo isin galoo amma. Awwa Saudi Arabiyaa keessatti namni Saudii keessatti namni seeraan ala biyyaa bahee mootummaan qabee hidhu kan hin taane barakkammoo jedhu kun ta'u jiru kana. Laali balleessa kiyya miskiina qubxii nyaatu kana. Yoo xiqqaate bakka takkaa bakka namni 400 jiru jira sinyaan akkam gootu. Namni 400 sin jedhe. Haatis waa'ee maraatummaan kana caalee jiraare. Mee ati inni ilmaan namaa akkana gootee ilmaan namaa dila kana wali qabdee kaaftee fiddu mee duniyaan ati kirra argattu maal sii gooti yaabbolee saree. Maal sii gooti mee duniyaan ati asirraa argattu maal sii gooti mee. Mee maal sii gooti mee ijoolleen biyya tana keessaa dhaggeeffadhaa amma ijoolleen biyya tana keessa jirtan namni dalagaa hin qabne kan nama 3 nama 2 bakka takkaa jirtan sagal barreessaa warri mudeetara ollaa galchaa rakkoo isaanii haa himatan sagalee miskiina biyya kana keessaa haa dhaga'amu. Ani yoo feete kottu nayi dhabbaan barbaadde yoo feete kottu qabbi biyya na galchi miskiinni kun rakkoo keessaa bee waan irra gahuuf gaabbiin qabu. Kanuma. Nagalcha warri mudeetara ijoolleen biyya tana keessa jirtan namni dalagaa hin qabne kan nama 2 2 mana tokko keessa jirtan kottaati rakkoo teessanii maddaa. Uummanni Oromoo fiizoo teessanii waraabbata isiniif gallakkisaa sagaleen keessan isiniif dhaga'ama. Wah, meja harus sendiri aja kayak pernah aku yang kutuk. Dhufuu danda'a abbaataan tarreessa. Beekamu dhufuu danda'a. Ammaas wanti nu barbaannu kaampaanii isa fide namoota kaampaanii isa fide iyyuu viizaa irraa qaba malee nama isa fide iyyuu kan beekne jira. Tokkoon isaatu hin beeku. Maali? Abdul Najaash. Sponsor. Waan kana ta'e wanti boruma waa hundaa boruma adda baafama. Waa hundaa boruma adda baafama.
nu isin gargaaruu hin dandeenyu kanarra caalaa jechuudha. Garana kana caalaa isin gargaaruu hin dandeenyu. Embaasii Itoophiyaa biyya kana jiru isinii bakka bu'ee nama Itoophiyaa bakka bu'ee nama nu bakka bu'ee mee akka isin gargaaru isin goosisaa irra yoo asii mana kanaallee isin yaasan yoo mana kanaallee isin ari'an achuma dhattanii achuma furtan warri achi Mubarak musammaa as gala Iraaniin galchaa qoyaa keessa tasgabbaa hawwatu bakka isheen godha. amma qonnaan isinii godha nyaata nyaatanii mi Mubarak gastii ergeetiin jira barsaa gastii qabatu. Mubarak takka takka barreessi gara sifaa hin baasaa ofees saamunaa gala. isinii Waan kan ishii jalqabe amma kan baatu. amma saamunaa isinii uffata miidhagtanii fi Mubarak musammaa takka takka na barreessi. wallahi Naam nusarratti binnaa koo arga. uriin isinirra haa bu'u waliin Bishaan jira asle. akka isin abileen keessa akka isin dhaabbatanii akka inni fufuu dhaabatan kana barbaadu warra manallee hin qabne jira. Kaman hin qabnellee walumaan jaha warri mana hin qabne warri haala bulaartanillee warri tokko gubbaa bulaartanillee Mubarak dirqii galchaa gara yoonni gastii galti. Walii rakkadha. Rakkoo akka jirtu wal danda'anii bara. Isirraa nyaata isin waliin rakkan guyyaa kana guutuu guyyaa haganaa kana guutuu bakki waliin rakkan. Mubarak dirqii galchuu hin danda'u yoonni gastii ergeetiin jiraan qaban. Jijjiiraatuma rafaa. Waluma jijjiiraatuma rafaa. Warraffisa. Amma as keessa rakkoon jira. Isin keessa rakkoon jira. Basaastu jira. Isin keessa rakkoon jira. Dhugaan keellee attumaa fi jidduu sanii wajjiri. Yoo sodaatte namni aannan takka waa Bakki gastii ni fida yoo Mubarak as gala giraati. Bakka tana baasee Mubarak gastii galchee ijoollee gastii ni fida. Banamaa kennanii. Yoo Mubarak gastii seenne jara gastii guutuu faayidaa. Ani kaleessa bilbila fudhattee nama tokko irraa bilbila fudhattee deemu. Halkan kaleessaas doorsisa biyyarraa jiruu fi doorsisa dallaalaa jiru sagalee na bira jira. Ammas deebi'ee nama riyaala 200 nama riyaala 50 kennanii bitanii fi nama akkasitti jaratti odeeffannoo kennisanii hin ariina jedhanii Mubatti shirgodha rakkoon gubra shirgodha. ila mucaa kana harki irraa muramuu ga'eera. Harki isaa irraa muramuu ga'eera. Laala mira bisaa. Nuuf sila nama kana fuudhanii eessan keessa mana kanaa waan jedhanii mucaan ala bule. Mubarak shirgodhaan jeeba rakkoon qabu. Beellamaan dhaqqaban jiran. Beellamaan dhaqqaban. Ila laal. Mucaa kana laal nama sadii dibamanii jiran. Warra dibame kanas yaaluudhaan makiina fuunee deemanii yeroon irraa darbee wannaa isaa fidi jedhanii rakkoo ta'ee deebineen. Amma waraqaa isaa malee yaalan. Amma mana yaalaa dhuunfaa geessin rakkoo hin qabu. Shirgodhaan Mubarak nama biraa hundarrattuu shirgodha asli hundara shirgodha. Garuu nama kana ari'anii mana baasu itti jirti jedhan. Mucaan kun umrii mee ijoollee gamu. Kanumaaf ani kanuman dubbadhaa. Waan nama dhagahamu. Yaada nama tokko tokko irraa fudhanna. Mee dubbadhu. Tokkummaa na dhageessaa takka tokkummaa. Wanni gariin na haaraa. Tokkummaa abbaa illee waan argaa qabdu na dhageessi. Mee namni haroon dheedha dhufee illee siqa. Tokkummaa. Tokkummaa. Nama kudhan dhufaa baatu dhufu. Tokkummaa. Namni akka dhufaa jiru haa beeku. Gurbaa bilbila argaa qabdu na dhageessaa. Yaa ummata keenya, yaa ummata keenya. Yaa warra biyyaa, warra biyyaa irra guddinni warra biyyaa argaa jirta. qabdu. Mee ummataas jiru kana akkana laala rakkataa jira, ka dhibamee jira, ka fayyaa dhabee Waraabina jira. sagalee sana. Kaas dhufee ka file isaan beene jira. Dallaala biyyaa kaas ergaa wanni asitti ijoolleen tun rakkataa jirti waan nyaattu waan dhuyidu hin qabdu mana hin qabdu mana mukayyifa qullaa jiranii jedhan. Walii haa yaadnu namummaan nibranni inni achi gurguree as dhufu kuni achitti hoo haa dalagateen isa fayyada. Baajaajiin gurguree biyya kana dhufu amma nama baay'eetu baajaajii gurguratee dhufu. Nama baay'eetu suuqii gurguratee dhufu. Nama baay'eetu farmaasii keessaa hojii farmaasii osoo qabu achi keessa dhufe hojjetaa mootummaa as keessa jira. Tokkummaa. Warra as jirtanillee xiyyeeffannaa jira. Warra keessanii ganda keessanii dawwalaa hima. Dalagaan hin jirtu dohaa keessaa nuu akkana rakkataa jirra. Jiinsii uffattee waayifaa hin qaba jettee akka feete. Haaloo tokkummaa. Gimboonnoo kan agarsiiftee bakka iddoo bashannanaa dhahitee isatti hin agarsiisin. Tokkummaa. Inni illee shawwadameeti. Laala inni ofii waan isaaf toleef inni na yaamu dide jedhe. Yaada akka itti himi. Amma kaleessa haasaa turre. Har'a deemee ganama Tokkummaa. bakka kanatti jechuudha. Kana waan ta'eef warri biyya jirtanillee warri as keessa jirtanillee rabboo sodaattan jiran. Aboo rabbi sodaadhaa. Nama hin fidinaa hoo fiddanillee hoo dalagaa qabaattan dalagaatti naqa. Namni beelaa jira, namni dhibamaa jira, namni rakkataa jira. Yaa ummata. Kannaa yaada kee jechuudha. Ana moona jechuu barbaade. Tumsa.
أنا يا ده بكتب أقول كل يا ديش يلا هسه قاعد سيارة تاجر توريج أترى قاعد كومنتي تقول أبينا ناس نيجي بس كده سنة بقول لما تقول الدنيا سجل ما تكنا دبلين ده فان الدون دور سني والله كانسل سنقونا نجيل قاعد بيجر رابان وبري بقبدا يبسدي ويا كان بيجر رابان بري سني بيسان وصوتين تندلدلني بري تكامل هند جيرامنات نتي مانيت نتي فكيسني بكا هندي يكاد دلقا قبل ريان جدا أما سنجافة كنا وإن سنجافة شو بربادي يو يا لكن أرجع برو سن كانسل نجدا ولا ما جاء سديت كنا غيرك كيات جاء سديت كنا كيسن ما بردي سديت إنكم نما وأما نجرات فركت نما جرا فركت فرمات أمنا بيجال فركت والله إنما مراتو كذين بيتم دولة مجاتو إن باس اللي ده كين باس اللي قاعد أبدي يبجر أما رات أجراجر أما رات أجراجر ده بقى مجانكم مراتو اللي سنين ده كأوف سوالف سنين ده نمتلك متى نمو بدأ نيات ده كيري وده تحت وده أقول بليس مني بقى سات تابي كان يوم ده كام براتين كام نتروح مو ده نما توكيش دورسيس سيجو ده سيكانسل جد ولا قلت جد كاميرا ولا كبي وقف ركو الدو ما كاميرا ولا قال لي برباي سديد مي ركو الدو ويجاس كنا سنتين عندك بفارة بالبلا ولا كبي دبتها الرباعي سامالي دافي وري أما الفيرة كتر كتير ربنا كنا هرها باس رجالت وانت وانت هم قمروا مالد ورم بفارة أكل فارو أكل وري دلقة هي جرا فارو